Ali Muhammad jedha. Jaalallee meeqa qabda? Warroonni jaartii nagaa fattama carra carratti isinii deebisa na dhaggeeffadha. Na hordofaa itti aanu si malee jedhu gaafiin koo ani si jaaladha. Ani si jaaladhe maraadhee gadi qabaan na daddabee dasirra. Kuni muuziqaa wantoota hundabdu hin Burtee loofii na fuudhuu dandeettaa? Moo ja'a qabda? Please sabboona Oromoo. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo jaalalli kee kennoon irraa maddeessin haa ga'u jedha. Biyya lamaa viidiyoo eegallisee warroonni gaafii na gaafachuu barbaadan akka feetanii gaafii na gaafatan siifan deebisa jechaa ture. Har'a immoo gaafii keessatti ni deebisuudhaan dhufee jira. Na hordofaan jira. Gaafiin keessan garuu wal fakkaatan ka garii nama dhibullee jira. Haa ta'u immoo karaa gaafiitti achi deemnaa na bariin turaa jira. Yuutuubii kiyyaallee warroonni haaraa taatan saabskiraayib godhaa manni keessanii akka feetan ta'a. Amma immoo asiin kallattiimaan karaa gaafiif deebii keessanitti deemnaa na waliin turaa jira. Waan jaartii qabaa kana baasaa kana jaartii qabdaa ammoo sarara sarratti isinii deebisaa naaf hubadhaa wal na hordofaa na waliin turaa. Gaafiin tokkoffaa Foozii intala Walloo eessatti dhalattee eessa jiraatta hawwiin kee maali? Akkan itti dhaladhe baadatti dhaladhe kan jiraadhu Suudi Arabiyaadha. Hawwiin kee ammootu naa jedhu hawwiin kee kan fuuldura biilee of jijjiiree maatii kiyyas jijjiiree akka biyya galee barumsa kiyya deebi'u hawwii qaba. Lammaffaa Itoophiyaadha. Itoophiyaa faayizaadha. Baay'ee si jaaladha. Jaalala obbolummaa anis baay'ee si jaaladha. Jaalala obbolummaa galatoomni. Kan itti aanu Arsii 52dha. Arsii sanyii Jawaar tokko. Arsii sanyii Jawaar jedha. Jaartii qabdaa jedha. Ka jaartii qabaa kun matarraa irratti isinii deebisa jedhee jira akkasumatti. Lammaffaa Ashaa intala Arsii jedha. Gaafii maal ani homaa hin qabu. Tole rakkoo hin qabu. Ali Muhammad jedha. Jaalallee meeqa qabda? Jaalallee meeqa qabda? Koomantiin jala deebi'eefi ture. Shaayaat gaafii kee matarraa isas deebisaa biibii na dhaggeeffadhu akhirii irratti. Shaayaat gurbaa tana ani isin jaaladha. Hin galatoomi. Isaa akhirii duwwaa torba si jaaladha. Jaa qabdaa malee akka hin jaa qabu eenyu sitti hime. Warroonni jaartii na gaafatama carra carratti isinii deebisa na dhaggeeffadha. Na hordofaa Suusii Kambaale gaafiin koo ati Oromiyaa dhalattee eessatti? Oromiyaa keessa kan dhaladhe Baaletti dhaladhe ganda godina Gineer aanaa Gineer ganda kaarratti dhaladhe karramu Adaanotti dhaladhe achumatti guddadhe. Lammaffaa Makiyyaa Isaayyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtaa keessi deebisa jira. Gaafiin kiyya duraan dursee maqaan kee eenyu? Kan dhugaa alata dhalata jechuu isii ta'uu danda'u. Dhalata eessatti? Amma hoo eessa jiraatta? Okay. Maqaan kiyya Adnaan kan dhugaa kan warri kiyya naaf baase kan jiraadhu biyya Suudi Arabiyaa jiraadha. Gaafiin keessi deebi'ee jedhee yaadaa galatooni hundi keessanuu. Ishii kattaan naaf lama gaafiin kiyya jaalalli sirraa na qabe maal jetta naaf deebise. Shafoo na jaalachuu keetiif galatooni gaafii keetis magarra kara sii deebise jedhee yaada. Ishii sabboontu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtu na gaafatteef jaartii qabda mee viidiyoo akkamitti hojjetta mee natti na hojjedhu. Viidiyoo kan hojjedhu kan maaster kaayiru tokkoon hojjedha. Inshallah yoo dandeessiifan hojjedhee isin nama tana gaafatanii hojjedhee himmataan isaa Orobii jedhe. Gaafii aanu si malee jedhu gaafiin koo ani si jaaladha. Ani si jaaladhe maraadhee gadi qabaan na daddabee dasirra. Kuni muuziqaa wantoota hundabdu hin galatoomne na jaalachuu keetiif. Gaafii itti aanu Khalid Khalidhaanis Abdii Baaleedha. Gaafiin koo
addunyaa kanarraa maal jibbita maal jaalatta? Addunyaa kanarraa maal jibbita maal jaalatta? Addunyaa kanarraa ni jibbu akka namaa fudhachuu yookaan akka namaa jallumuu nan jibba. Kanan jaaladhu haadha abbaa kiyya. Addunyaa kanarra onaan walaa nan jaaladha. Oromoos nan jaaladha, ofis nan jaaladha, obboleeyyan kiyyaa fi ilmaan Oromoo hundaa nan jaaladha. Duraan dursee yeroo haadha abbaa kiyyan jaaladha. Nama of jaalatettu nama jaalate ni mire. Eessatti dhalatte eessa jiraatta? Bultii ijaaratte galatoomsuudi. Eessatti dhalatte? Ani kan itti dhalatte Baaletteen dhaladhe. Eessa jirti? Kan jiru Saudi Arabiyaa. Gaafiin garuu wal fakkaata. Bultii ijaarratteetta. Bultiin ijaaranne. Gaafiin itti aanu Iyyesuus yoom dhufa kan jedhu dhaloonni kee keessaa eessa? Oromiyaa keessaa jaartii qabdaa? Dhaloonni kiyya Baalee Oromiyaa keessaa jaartii hin qabu. Akiri 73 maqaan qabdu. Ani ammoo fooloo na godhu. Baay'ee fooloo siifan godha. Samu Arsii Cole. Samu Arsii Cole. YouTubein kee maqaan eenyu? YouTubein kee qophii bashannanaaf tolchidha. Warroonni subscribe naan godhan akka subscribe na gootan abdii isinirraa qaba. Gaafii itti aanuu 90 akirri isaa 90 gaafiin kiyya jaartii qabdaa. Warroonni jaartii macarrasha irratti ni deebisa hordofaa gaafii keessatti. Hayaat na fuutamoo kororoksii dhugaa? Na fuutamoo kororoksii dhugaa? Lakki kororoksii dhugini eegsiin jedha. Kororoksii dhuguu lubbuu keessatti ta'uudha. Afaan jettu malee akka dhugaan hin jenne hin beeka. Itti aanu mootu Samiraa jaalallee qabda. Gaafii na gaafatan hunduu jaalallee qabdaa jaartii qabdaadha. Gaafiin keessan akirratti isin deebiidha. Warroonni akkasiin na gaafataa jirta. Ati dhalataa eessaati? Gaafii itti aanu 88 dhalataa Baaleeti. Itoo ammallee na gaafatee fi Itoophiyaa faayisaa. Umriin kee meeqa? Jaartii qabda. Umriin kee 21 jaartii ammootu akira irratti isin deebisedha. Qamar jaartii meeqa qabda? Gaafii kee akira irratti na gaafata. Durbummaa qabda? Durbummaa nan qaba. Wayyo. Tuqaacaa. Tuqaacaa jechuun si jaartii meeqa qabda? Jaartii meeqa qabda? Takkaayyuu hin qabu. Yoo siin jedhe warroonni jaartii qabdaa naan jettan deebiin keessan dhumarratti na hordofaa na eeggadha isiniin jira. Itti aanu ammootu jaartiin itti aanu Fatiyaa Jawwee yookaan Fatiyaa Onnoo jedhama. Jaartii qabda. Jaartiin teetillee madarrasha irratti si ta'uu danda'a. Zamzam ammoo jaartii qabda. Warroonni jaartii qabda naan jettan madarrasha irratti isin deebisaa akkasuma na waliin turaadha. Itti aanu ammootu Jimmaan gaafii kan Muaziyye abbaa ta'e. Okay. Ana kanuma sinaaf deebisee habiibii koo. Tokko erga biyyaa baate waggaa meeqa? 2 erga biyya kana dhalaa meeqa jana deemtee bakka dhaloota isaanii wajjin naaf himi. Erga biyyaa bahe nan beekta turte waggaa 5 akkas nan jira. Dhalaa ammootu akka janaan jenne yaada dhanatti illee fakkaanne. Dhalaa Arsii nan janaa jira. Dhalaa Arsii janaa jenne irra baay'een dhalaa Arsii janaa jenne. Biyya isii maqaa isii biyya isii hin beeku. Akkasii lammaffaa ammootu korma Walloo. Jaa naa barbaadi. Jaartii naa barbaadi. Warroonni heerumuu barbaadan mucaa kanatti heeruma. Itti aanu Raadiyaa Gurree. Jaalalaaf bootaa qabdaa maatoo. Jaalalaaf bootaa naan qaba. Jaalala jechuun ilmi namaa jaalala malee kan jiraanne kun maaruufa. Gaafii itti aanu immoo Naanaa. Ani si haa gaafadhu na gaafadhu. Gaafii itti aanu ani gaafii beekaan
Hasan beekan Hasan ani gaafin hin qabu hojii kee itti fufi galatuma bibi taatuma sitti haa tolu qeerroo qaalii atis sitti haa tolu qarree qaalii gaafii itti aanu ammoo caaltu gaafin kiyyaati dhalataa innis gaafii itti aanu ayee gaafii itti aanu caaltu gaafin kiyya ati dhalataa isaati ammoo hoo eessa jiraata bultii ijaarrattee moo ganaadha yoo hin ijaarratin shamarran akkam fuudhuu ta'e gaafii kiyya kana galatoomii abboo kanumaa qoromos gogarabbi sin dhiisuti eshi gaafin kee ani dhalata baaleeti eshi eessa jiraatta Saudi Arabiyaa jiraadhaa bultii ijaarratte moo ganaadha bultii hin ijaaranne yoo hin ijaarratin shamarran akkamii fuudhuu ta'e gaafii kiyya kanumaa galatoomii shamarran yaani sama amala qabduu fi shamarran haadha abbaa fi kabajuu fuudhuun barbaada. Hayya malee gaafii itti aanu itti sumna oromtitti kan koo gaafiin koo ad kan namarraa si jaaladha du'aa fi maal duraan dursee na jaalachuu keetiif gartuunni gaafii dooni namni nama jaalatu hundaa boo'e inshallah eshi gaafii itti aanu 49 eshi haadha warraa yookaan ammoo gaayilfirendii qabda na deebisi gaafiin keessan sun macarrashaa irratti isin deebi'aa warroonni gaafii keessa na gaafatte qeerroo shaashee osoo shamarran taatee si fuudhaan akkasiin takka kiyyaa si haa qabu yoo isin jenillee ani dhiira rabbiin jaatti bareeddu seefaa yeroo bibi eshi 88 eessa jirta suudii jira maaf akkatti bareeddaati gaafii koo kan galatoon garuun fokkata fakkaadha semmoon bareeda galatoomi eshi sabboontu intala jimmaa dhaloonni kee eessa maqaan kee eenyu dhaloonni kee baalee maqaan kee adnaan ammallee gaafii taanuu Itoophiyaa faayisaa gaafii mee kana gaafata dhaloonni kee eessa kanuma na gaafiin baale dhaladhen oromtitti gaafii taan ati dhalataa isaati tokkoffaa an dhalataa baaletti garuu mashaallah amalli kee aadha das nama jetta sanyii jawwi biyyi kee eessa umriin kee meeqa biyya kam jiraata biyyi kee baale umriin kee 21 biyyan jiraatu Saudi Arabiyaadha iftuu aadam ani sin gaafadha qophaa'e ani jaalala na qabe ana qabe akkam godhu tokko ani jaalala yoo si qabe abbaa jaalala irraa si qabe sin dhageetii furmaata gaafadhu ani Oromoo garuu ani kulluu jaaladhee maal maqaa kee dhahu dubbisa keessan maraa hin dubbifne maaliifii waan maqaa dhaheef dhiifama ani gaafiin kiyya ati eessa jirta dhalataa eessatti dhalattee guddattee amma hoo eessa jirta ani kan dhaladhe baaletti dhaladhee baalema guddadhe akkasuma kan jiraatu Saudi Arabiyaadha yooma bootetti dhaladhe barbaadan ganda karra kan jedhu yookaan magaalaa karratti dhaladhe jechumatti guddadhe daanu siifan aylaabu jawwe hayyee si gaafanna gaafiin kiyya tokkoof ati ijoollee eessaati amma hoo eessa jiraata jaartii qabda ammoo hin qabne ani ijoollee baaletti amma kan jiraatu Saudi Arabiyaa jaartii ammoo macarrasa eessa hin qabne ta'e eessa fuudhuu barbaadda deebisi bakka itti fuudhu karaa bummaa naayu sanillee gaafii keetillee akka si deebise dheena abdadha ati dhalataa eessaati viidiyoo noo keessan tolamanatti dhufe burtee loofi na fuudhuu dandeetta moo jaa qabda please sabboona Oromoo si fuudhuu hin danda'u maaliif si fuudhee si hin sobuu hin danda'u tajaajiltee ammoo asirratti sin deebisa jaalallee qabda hoo jaartiin bicha nama gaafataa ooltan isin booda irratti siif hima sabboontuu Arsii Asallaa Lij Arsii Asallaa Lij Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ijoollee eessaati eessa jirta jaartii yookaan jaalallee qabda akkam oromummaa si kabaja amalli kee
namatti tola akkama deetti ofii galatoomi kajaartii boodarra si deebisan akka wajjuu keettis sanillee baay'ee sin kabajaa hundi keessaniyyuu Sumayyaa bint Islaam jaalattu sirraan qabe maal jetta kinu si gaafachuu deebii naaf deebisii na jaalachuun keetiif galatoomisiin jira kaddaanu Saadii okay gaafiin kiyya jaako duraanii baay'ee na jaalata amma garuu amala natti jijjiiratee jira dhiisuuf immoo baay'een jaalata kam godhu wallahi akkana godhisin jechuu hin danda'u rabbiin waliif isin haa qoodu tarii dalagaallee bis godhuu danda'a rabbi waliif isin haa qoodu illee du'aa isiniif godha gaafii itti aanu marii intala arsii ani gaafii jaalala siin gaafadhe naaf deebisuu danda'e jaalalatu sirraa na qabee na jaalachuu keetiif galatoomin jira hundi keessaniyyuu inni kaneeti saadamu kaayyoon kee maali kaayyoon kiyya of jijjiiree maatii kiyya jijjiiree biiftii eegalee barachuu fedha hayyeen jaartiin namni qabda warroonni jaartiin na gaafatan akhiratti isin deebisaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh raadiyaa si jaartii qabdamoo ka jaartii boodarratti isin deebisa warroonni jaartii qabdanaan jettan seenaa oromtitti ani gaafii icciitti si gaafachuu fedha dhugaa yoomuu na gaafadhu jette naaf deebise ishii na gaafadhu rakkoo hin qabu please na gaafadhu ishii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh I love you live okay ani gaafii qabu tokko ati dhalataa isaatii lama eessa jiraattaa galatoomii kanuma gaafii kana deebisee jira dhalataa baratii atis moo ani si hin gaafadhu hayyee galatoomii gaafii lammaffaa Fatima mudannoo lama naaf gaafii lammaffaa mudannoo kennuuf mudannoo fi gaafa biraa isiniif hima inshallah mudannoo baay'ee qaba waan ta'eef ishii oromtiitti biyya koo eessa jirtaa isa dhalattee yoo tokko na gaafachaa turtanii isheen warroon dhalataa isa jetteen baay'ee dhalatee warroon jaartii qabdanaan jettanis akkasuma jaartii qabdaa nama carra carratti isinii deebisa jedhee yaada ishii gaafiin haihii lubbu mee sirba jallaa naaf sirbu gaaf biraas ishiif sirbu sistiraayyee sirraa na qabe na jaalachuu ni dandeessa naa deebisi sirraa na qabe na jaalachuu dandeetta naa deebisi si jaalachuu hin danda'u akkasuma dhugoon hin wayyaa mire akkasi gaafiin keessan gaafii irra guddatee gaafii wal fakkaatu waan ta'eedhaaf gaafii wal fakkaatu eessa dhalattee jaartii qabdaa maali gaafii akkana dhiyaata waan akkasanitti warroonni gaafii na gaafatanii gaafii keessan tarii hin argin yoo jiraate dhiifama sin gaafadhaa irra deebi'ee lammaffaan irra deebi'ee gaafii keessan isinii kan deebisa jedhee yaada ani yuutuubii kee jala deemee siif hordofaa jira ati koo maaf subscribe naa godhuu didde inshallah subscribe siifan godha linkii kee yoo argite subscribe siifan godha na hordofuu keetiif galatoomii hundi keessanuu galatooma warroon subscribe naa gootanii na hordoftan hundi keessanuu galatooma gaafiin keessan dheeraa waan ta'eef sa'aatiin hin qabu inshallah gaaf biraa akka jaayee walitti deebinaa warroonni gaafii biraallee na gaafachuu dandeettan gaafiin keessan akka tokko jaartii qabdaadha akkasuma warroonni gaafii akkasii na gaafachaa turtan jaartii qabda jaartii ta halaan fadhee halaalaa karaa wannootiin fuudha hin qabu inshallah fuulduratti kaayyoon kiyya nan fuudha jedhee abdiin qaba rabbiin jaartii bareedduu sitti haa qabu jedha du'aa naa godha warroonni jaartii qabdanaan jettan jaartii fuudhee ta halaalaa hin qabu waan ta'eef kanumaafuu gaafiin keessan isin deebee jira jedhee yaada warroonni gaafii keessan isin deebisin dhiifama naa godha tarii yoo hin argin ta'e akkasumatu cara lammaffaan akka walitti deebinus nagaa keessanaa turaa baay'ee isin jaalladha warroonni yuutuubii kee subscribe naa gootan galatoomaa kan subscribe naa godhinillee galatoomaa subscribe akka na gootan abdii isin irraa qaba baay'ee isin jaalladha baay'ee onnirraa isin jaalladha mallee akka gaafii biraatti walitti deebinuun nagaa keessanaa turaa warroonni gaafii keessan isin hin deebisin dhiifama maaliif gaafiin keessan tokko hundinuu waan wal fakkaatuuf nagaa naaf turaa jedha ilmaan oromoo hundi keessanuu nan jaalladha.